Abrahaam intala morma qabee amansiisuu yaalus intalli garuu hin amanne. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessan sinin jechuun jaaladhaa. Egaa qaqqabee akkamitti ta'ee qoyee ani sattan si faana ciisee jira, maaliif dhugaa narratti baataa, akkasumas immoo DNA injijjiirtanii jedhee intala gaafatu obsaan gaafachuu hin dandeenye. Abrahaam ishii qabee ishii rukutee ture, garuu Abeel hin tuqiin jedheen jechuudha. Simmeetaawwi ta'eera jechuudha. Abrahaamii waan sitti mun qabu jetteen jechuudha. Barbaree ija ishii sukkuumtee dhufte intalli, garuu boo'uus hin barbaaddi. Waan gootu dhabde jechuudha. Dubbichi soba akka ta'e hin beekti waan ta'eef jechuudha. Ruutaatti soba jedhiiti itti himi. Ishiin immoo anaan amanuu hin dandeenye, akkamittiin akkana na gootee jechaa jirti. Ani eessumattan si faana ciisee beekaa. Amma kana akkamittiin turte waggaa kanaa har'a dhuftee gaa'ela namaa gidduu galte. Ilaa anii fi Ruutaan gargar baane irra taanaan sin dhiisu. Na dhiisee taa'a jettee yaaddeetta yoo ta'e hin gowwoomte jennaan. Abeelis immoo gaa'ela namaa diigdee koortee waan jiraattu sitti fakkaate, nagaan waan jiraattu sitti fakkaate jedheeni ani waan ani himeera, waan ani dubbadheera. Mucaan immoo dhugaadha kan saatidha. Ani kan hin jedhu jechuudha. Asirratti mee ishiinis hin marammaramne, akka mucaa qabduuf akka mucaa hin qabne dubbiidhumaan jedhu malee, miidhuma irratti jedhu malee intalli kun hin marammaramne. Abrahaamii fi intala kanaa fi mucaa ture kan marammaramuu qabu. Haa ta'uyyuu malee kun garuu hin taane. Mucaa bichaa marammaranii jechuudha. Akka inni kan Abrahaam ta'ee fi akka inni kan Abrahaam hin taane mee akkamatti beekamame? Inni kaan immoo hospitaala hin galle marammaramne. Inni kaan waraqatatu dogoggoraan hojjetameedhaan. Ruutaanis immoo waraqata argadheera kan inni barbaadu mee kanadha jettee jechuudha. Itti midhaanii hin dhufte Ruutaan. Eenyu faana dhufte? Buruuk faana dhufte. Adda walirraan fakkaata. Sanaa booddee gaafattu itti mikinoo dhuftee jirti jennaan. Mee akkamumatti dhaanii maallatti miti ani ija kootiin argeera. Isan ija kootiin argumoo sanganaa hodurraa isheerraa dhaga'uudha jette. Ruutaan miti maal taate yeroo darbee poolis xaabiyaatti isaan kassasteetti jettee intala reebaa morma hudhaa turte. Hamma immoo intalli dhugaadhaa jettee dubbachaa jirti. Isayyuu eddaganaa irratti marmaraa geggeessina DNA eddaganaa haa ta'u jennaani mini daallabbati jettu seetanii maal rakkoo qabdi? Mucaa ishii maaliif hospitaala keessa naannessiti jette. Ishiin kunis immoo lijeen yookiin immoo mucaa kiyyaa yeroon baadhee obsaatti deddeebisu hin qabu hin jettu seetanii. Mucaa hin qabdu nuti si beennaa, eessaa fidde mucaa jennaan si beennaa. Rakkoon keessan inni guddaan bee miidhumarraa hiyyitu. Maatii bira maaliif hin dhanne? Maatii ishii bira, zarii ishii bira maaliif hin dhanne? Intalli hanga kanaa maaliif salphatti? Abrahaam amma kana maaliif gowwoomte? Garaa laafuu waanuma jiru. Adoo dubartii kana jechuudha boru akkamitti wajjin hin jiraatta? Nanamantuuyi addunyaan muluun naamanaa jiru. Kinoo hiriyoonni koo warri na wajjiniin guddatan naamanaa jiru jennaan isaan jireenya keessiif hin jiraatan jette. Mucaa tokko dhamees mallee qabaate kan kana waliyyuu gargaaraa jiramu. Kuni maaf akkas taateen jedhame maaltu keessa seene? Maaliin haguugamte Ruutaan naan galle? Ji'a meeqadda biraan biraa baate? Guyyaa gafa tokko gaarummaa sattaasofteen beektu hin darbatti. Ammayyuu naamani jennaan ati sobaadha anaaf hin taatu. Eeshiin mirgansiif hin taane immoo na wajjin jiraachuu barbaadamuun barbaadu jennaan achirratti dubbachuu didde. Maa jettumee kun? Ootuma sin qunname maa jettumeen jedhame akkamittiin ibsitu? Dhugaa nama dhiba dhugaa Rabbii. Hin marammartu jette iddoo sanatti inni na dhibee jechuudha. Intallis hin marammaru jette. Lammata naqu ennaa kinoo otoo ofitti amanamummaa qabaattee hin deemta. Ofitti amanamummaa garuu hin qabdu. Mee mucaa immoo godhattee waan ittiin guddiftu yoo dhabdeetta ta'e
nutiin si gargaara. Anaan duwwaa yoo osoo hin taane namoonni baay'een si gargaaru himi jennaan inni immoo amma intala kanayyuu Roobeelii lubbuu ishiitti amansiisee fidee dhufe malee akka ittiin nagaadhaan miti jechuudha. Doorsiseera jechuudha. Abiraam dhugumaan kana laaftee ilaalteetta suuta jetteetta taanaan ani hin beeku. Ammamiyyuu yoo ta'e akkasumas immoo itti dhaadateera. Lubbuu keen baasa dheeraan hin jiraattu dheeraan. Roobeel sun seeratti dhiyaachuu qaba. Maalumayyuu hin sodaatina bakka. Icciitii baasee haa baasu bakka waan harka isaa keessa jiru jechuudha. Maaliif jennaan faayila qaba jedhanii odeessaa jiru waan ta'eef. Innis faayila qaba jedhee dubbii afaan isaatiin dubbateera jechuudha. Warreen bilbilanii rikoordii isa godhan keessatti jechuudha. Waan tokko dubbatteettu taanaan salphinni mataa ishirra oola jedhe. Maaliif kun immoo waan of harkaa qabu of harkaa qabaatee jira waan ta'eef jechuudha. Amma kana mee maalumatu abbaa manaa ishee akka hin amanne ishii taasisan jedhame yeroo ta'a. Dubartiin garaatti baattu tsabala deemti ijoo. Meeyyuu yoo tsabala deemti ta'eera ta'e achaa deemtu iyyee irraa ba'u malee maal jennee waan biraa. Mee malee ani beesu ani hin beekan. Dhugumaan ani hin beeku. Abdiin kutachiisteetti jedhee jira. Dhugaadha abdii kutachiisteetti kana jala warra salphoo. Obboloonni warra ishiin jettu warra salphoo warra dubbii hin beekne warra haasawaa hin beekne maayibii warra namaan jedhan hin baranne warra namaan jedhan. Sanaa boodatuma sana akkasittiin immoo wal sukkuman immoo himiyoosuma jedhanii asiif achi bubbutanuu lamaan sun egaa giddii dirqamaadhaan obbiraa hoofsise. Erga dirqamaan obbiraa hoofsise immoo booddee immoo adda haasofsiisee ishiin dhugaa dubbachuu waan hin dandeenyeef dhuma gubbaa addayyee jedhamu kaatanii immoo dhufanii maalirraa fuutaa maaliif xuxxaa kanaafiyyuu har'aan kaastee naannoo keenya geesseetta taanaan iddoo keenya geesseetta bilbila tokkotti bilbilteetta taanaan lubbuu kee irratti of eegi. Lubbuu sin baasnaa tokko keessan lubbuu baasnaadhaan hayi baay'ee lubbuu baastan. Abbuun jechuudha giddumaan keessa deemaa jira malee hin barbaanne wanticha hordoftoota sinii galeera yoo ta'e garuu obboleessa maal godharee wajjiniin jalqabe Roobeel sana faana dheeti malee dhayi wajjiniin deemuyyuu hin barbaanne jechuudha. Garuu immoo akka jalqaba keessa seenera waan ta'eef wajjiniin xumuruun dirqamadha. Maal barbaadde? Maaluma feete roota maaluma feete akkuma akkasii ta'u barbaadde maa salphista kana hundumayyuu mucaan kunoo Abiraamoo Joo jechuun kanaafi daddarbannaa kana mee akkamitti hin danda'e maaltu keessa isaa jira naaf gaaffiidhama. Nattiin siqin nan qabatiin kaadaa si amaneen si faana jiraadhe si amaneen waa baay'ee si faana ta'e amma garuu taatinaaf hin argamne lafa sana hin dhaabbanne iddoo sanatti hin arganne jettem mucaa carqee adii uffatee fuula ishii dhaabbate ani qulqulluudha nama jedhu biyyi muluun qulqulluudha cubbuun qabu nama jedhu kunisiif hin malu jetteen sana booddee deemte gaafa ishiin deemudha jettu Abeel Roobeel jette sassabdee fuutee baate jechuudha. Nagaan naqi. Maal godhe biyyi muluun sinii fiyyee sinii waate kun muunyeen guttoon isheen kun isa akka isheen dhufte ajaa'iba tokkonnaa deemee tokkonnaa sababni isaa miyyuu Abiraamii guddateeti isaan caale siniif hin galle malee jechuudha. Warra kana gochaa jiranii dhugaan siniin jedha guddateet milkaayeet ija isaaniitiin argan akkamittiin milkaa'a. Akkamittiin darbaa iccitiin milkaa'ina isaa maalidha irraa nyaachuuf jechuudha. Garuu immoo ishii waan barbaadanis immoo siniif hin godhannaan immoo didan jechuudha. Omaa waan nama salphisee waan nama sodaachisu hin qabu. Biyya muluun dhugaasii ba'aa jira waan ta'eef boonii jiraadha. Achi booda jechuudha
Abeel immoo bakka edda ishiin deemte biraa dhiisii wanta ati yaaliin hin jiru, wanta ati godhiin hin jiru, baay'ee yaalteetti ofitti deebisuudhaaf garuu isheen hin barbaanne. Kanaafiyyuu gaafa ishii galee hin dhufte ofii ishii deebitii. Calli jedhii ilaali. Dhimma mataa ishiititti gara barbaadde haa deemtu jedhe dhugaa hin aare. Waan godhu dhabe waan ta'eef jechuudha. Akka barbaadde haa taatu. Eelamee loottaa koo siif hin gale malee mee dhugaa warra jecha hin taanetti darbatte yeroo darbe Abeel baay'ee aaree ture. Garuu immoo dhufee si jaallatee jira jechuudha. Mee irra mee obboloonni kee warra si darbaniitu waan tokko si dubbatan. Hiriyoonni isaa garuu si jaallatu, si kabaju. Maatiin isaa si kabaja. Kuni maaliif si galuu dide? Maa filatte lafa salphinaa? Maa filatte lafa qaanii? Ijoolleen ammaa wii siin jedhan kun mee boruun baasanii si gatu karaa irratti. Iddoon taane si kennu, maqaan taane si kennu. Ijjiti kee gadi guurum gaafa faayidaa dhaban. Har'a isaa wanni sodaatisa siif jalaa qabame sana sodaattee. Wayyoo ajaa'iba dhugaa. Ani nan dhiisan jedhame utuu na biraam ta'e nan dhiisam. Mee warri haadhisuu ettan barreessaa. Haadhisuudha barreessaa. Kanama ani hin beeku akkatti jaalala agarsiisee wajjin hin jiraatu. Ani hin beeku isin jechuun jaalladhaa. Abdiis kutadhee dha'ee boo'aa imimmaan buusaa bakkee sanaa deeme jechuudha. Innaa Waaqayyo si haa gargaaru. Goota jaalalaa inni kaan jaalala dhugaa dhabeet, jaalala bareedaa dhabeet boo'aa gaddaa jira. Ati immoo kunooti jaalalli kottu wajjin hin deemna. Kottu ennaan eessan deemee jirti ishini si haa gargaaruun siin jedha. Eebbifamaa. Hordoftoonni kiyya immoo subscribe, like, comment gochuun na jajjabeessaan siin jedha ishee hambassoota kee.